jirtu ilmaan biyyaa oduu gammachiisaa breaking news idaanin isinii dhufe guutuu viidiyoo kana daawwadhaa nama dhaga'uu qabu jettan biraas geessa. Breaking news guyyaa irraan tanaa koortiin Seattle Washington ajaja ciccimaa mootummaa irratti gaggeessuu siidhaa ibsa duuba jiru kanaan ibsitee jirti. Ibsi duuba jiru kuni ibsa peejii 14 ta'uu akka gartee amma dura haasawaa turre sanitti jajjamal Whitehead mootummaan yeroo gabaabduu keessatti baqattoota fiduu qabdi jee ajaja dabarsee jira. Keessaafuu baqattoota warra filaayitiin isaanii dhumtee fi takkaa'u approve ta'anii yeroo eeggachaa jiran kana daddaftee akka mootummaan fiddu. Ammaasis guyyaa muraasa keessatti akka fiddu jee ajaja isaa guyyaa edaa dabarsee jira. Orderri jajiin dabarse kun akka jirutti mootummaan yeroo gabaabduu keessatti yoo xiqqaatan baqattoota 12,000 kan gahan biyya tana naquu qabanii ja'anii gaafatanii jiran. Kana qofa odoo hin taane baqattoonni warri gartee deemuudhaaf qophaa'anis isaanuma kana jala waliin akka deeman ibsi kun ni dubbata. Orderri jajiin baase kun haareellee yoo ta'u baatu torbaan muraasa kana irraa haasawaa turre. Garuu ammaan tana akka ajajaatti bahuun isaa warreen baqattoota gargaaraa jiranii fi akkasumas sanitti dhaabbatoota baqattoota irra hedduu isaanii gammachiisuudhaan sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaalee gurguddaa biyya Ameerikaa irra jiru hundatti akka haasawaa jiran yeroo ammaan tana oduuleen ni addeessiti. Kana guutuutti booda irraanii haasawinna viidiyoo kana guutuu daawwadhaa walii daddabarsaa yeroo muraasa booda niin dhufa irraa mari'anna.